Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 17 hanga 24 kan jiru walii wajjiniin dubbifannee sana booddee kadhata godhannee ergaa har'aatti dabarra. Ati garuu ani Yihuudiidhaa ofiin jetta. Seerri anaaf jira jettee hin amanatta. Waaqayyo dhuunfaa kooti jettee ofiin jechaa. Jaalala Waaqayyoo beekta. Seerichaan barsiifamtee isa ta'uuf isa hin taane gargar baaftee hin himta. Jaamotaaf karaa argisiisaa warra dukkana keessa jiraniif ibsaa akka taate of amanatta. Seericha keessattis beekumsaaf dhugaa isa bifa macaafaatti qophaa'e waan argatteef gowwootan gorsita, wallaaluutan barsiifta. Yoo akkas ta'e ammoo ati warra kan biraa kan barsiiftu ofii kee immoo hin barsiiftuu? Hin hatiin jettee otuma lallabduu ofii keetii immoo hin hatta miti? Hin ejjiin jettee ati immoo ejjita miti? Ati waaqayyolii tolfamanii ciiggaata galma isaanii immoo hin saammatta miti? Seera waaqayyoo qabaachuu keetiin ofin jecha seericha cabsuu keetiin immoo maqaa waaqayyoon salphifta miti? Akkuma caafamee jiru sababii keessaniif maqaa waaqayyoo warra saba waaqayyoon ta'in gidduutti ni arrabsaman jedha. Kun oduu baay'ee nama gaddisiisu, oduu baay'ee nama gaddisiisu. Mata duree nuti kiristaana dhugaadhaa kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Mata duree kana keessatti namni kamiyyuu ofii masaa akka ilaalu affeerraan taasisa. Sababni isaa anis ofii makoo ilaalaan jira waan ta'eef jechuudha. Ergaa kana keessatti ani yeroon dubbadhu ofii koo argeen duwwaa akkan ta'e maqaa Waaqaa akkan arrabsiisee fi wanti baay'ee ganaa waan baay'een akkan irraa eegamu waan hubadheef jechuudha. Mee Waaqayyoon hin kadhanna, Waaqayyo dubbii kana nuuf ibsu. Galanni siif haa ta'u yaa abbaa keenyaa, saatii kana fuuldura kee jirra. Kan nu jiraachise sidha. Ammas immoo ergaa dhugaa kana kan nutti dubbatu sidha. Ati bakkaan hin daangeffamtu. Maqaa Yesuusii akka keenya hundumaa nuuf dhiisi, dubbii kee nuuf qoodi. Dubbii keetiin lapheen isaanii baqaqee maal goonu kanaan booddee akkamittiin haa jijjiiramnu jechuu warra danda'an ati nu taasisi. Hafuurri kee nu haa jijjiiru. Abbaa kiristaana maqaarraa kiristaana dhugaatti akka jijjiiramnu nu gargaari. Beekumsa qabnu hojiitiin akka jijjiiru ati nu gargaari. Wangootuuf immoo ulfaadhu. Gaaf tokko akkan salphanne samaa'iif milkaa'utu akka ta'an nu gargaari. Ani yeroon dubbadhu ati abbaa qulqulluu sammuu koo ati to'adhu. Anis jireenyaan dubbachuu akka hin danda'uuf na gargaari. Maqaa Yesuusiin ameen. Phaawulos iddoo kanatti warra Yihuudootaaf ergaan inni barreessaa jiru garuu nama hundumaaf ergaa ta'uudha. Ani Yihuudiidha ofiin jettaa, seerri anaaf jira jettee hin amanattaa, Waaqayyo dhuunfaa kooti jettee ofiin jechaa jedha. Jecha Yihuudii jettu kana bakka Yihuudii jedhu ofii keenya akka nuti buusnu barbaada. Sababni isaa warri kakuu Waaqayyootti amanan hundi Israa'eloota akka isaan, Yihuudoota akka isaan ta'an macaafni qulqulluun Phaawulos fiisaa Roomee keessatti dhugaa nuuf ba'a jechuudha. Roomee boqonnaa 9 lakkoofsi 6 akkas jedha. Kun garuu dubbii Waaqayyoo fiixaan ba'uu dadhabe jechuu miti. Sanyii Israa'el kan ta'e hundinuu Israa'el dhugaa miti. Sanyii Abrahaamiin kan ta'e hundinuus ijoollee Abrahaam miti. Garuu Yisihaaqiin sanyiin siif hin lakkaa'ama jedhameera. Kunis firooma foonii isa ittiin dhalataniin ijoollee Waaqayyoo ta'u miti. Warra abdii Waaqayyootiin dhalatetu sanyii dhugaatti lakkaa'ama malee jechuudha. Kanaafiyyuu bakka Yihuudii jedhu sana warri abdii Waaqayyootiin dhalatan warri hafuuraan dhalatan Israa'eloonni dhugaa Israa'eloonni hafuuraa kan taane nuti bakka sana of buusnee akka nuuf ilaalu barbaada. Waaqayyo dhuunfaa kooti jettee of jajja. Jaalala Waaqayyoo beekta jedha. Yaa nama dhaggeeffataa jirtu jaalala Waaqayyoo beekta taanaan ani jaalala Waaqayyoo beekaa hubadheera jetta taanaan ergaan kun siinsi ilaallata jechuudha. Seerichaan barsiifamtee isa ta'uuf san taanii gargar baaftee himta. Ati nama seera Waaqayyoo lallabudha taanaan, seera Waaqayyoo nama beekuu fi nama lallabudha taanaan ergaan kun si ilaallata jechuudha. Jaamotaaf karaa argisiisaa warra dukkana keessa jiraniif ibsaa akka taate of amanatta. Eeyyeen ati dhuguma ibsaadha. Namoota karaa kana hin beekne, namoota seera Waaqayyoo hin beeknetti seera Waaqayyoo kan lallabu sidha. Sababni isaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsi 9 akkuma jedhu
Isin garuu qomoo foomaadha luboota mana mootummaatti saba qulqullaadha warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anidha. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara ifa isaa dinqisiisaatti isin waama jedha. Akkasiin hojii isaa isa jajamaa akka isin labsitaniif, hojii dinqisiisaa isaa akka isin labsitaniif dukkana keessaa gara ifaatti isin waame. Kanaafiyyuu ati dhuguma ifadha. Garuu ergaan kun si ilaallata. Seericha keessatti beekumsaaf dhugaa isa bifa macaafaatti qophaa'e waan argatteef gowwootan gorsita wallaaluutan barsiifta. Ati garuu gowwaa miti wallaalaa miti wallaaluutaaf gowwoota barsiista. Macaafa keessaa kan argatte ogummaa qabda. Ijji kee banaadha. Inni itti fufee jiru garuu inni itti fufee jirus nu ilaallata jechuudha. Yoo akkas ta'e immoo ati warra kan biraa kan barsiiftu ofii kee immoo barsiiftu. Hinatiin jettee utuma lallabduu ofii keetii immoo hinatta miti. Hinajjiin hin jettaa ati immoo hinajjita miti. Ati Waaqayyoon tolfamanii ciiggaata galma isaanii immoo hin saammatta miti. Isa jettu jechaan hin argisiistu. Waaqayyo Hisqeeliin gaafa saba kanatti erge yaa Hisqeel jedheen macaafa maramu kana nyaadhu. Achi booddee immoo deemtee saba kanatti lallabda jedheen. Inni jalqabaa ofii nyaachuu, of ijaaruu, ofii jijjiiramuu, achiin booddee gara sabaatti bahudha jechuudha. Yoo akkas ta'e Phaawulos Ximootiyoosiin kan inni jedhu ati ofii kee barsiisa kees eeggadhu. Namoonni itti guddachuu kee akka arganiif. Kana jechuun inni ati jettuu fi inni ati gootu gochaan kee wal fakkaachuu danda'u qaba. Namoonni jechaan kan sirraa dhagahan gochaanis sirraatii argaa deemuu qabu jechuudha. Iddoo kanatti garuu kiristaanni maqaa dhahamaa jiru hin lallaban barsiisa malee zeeroodha jechuudha. Waaqayyoon haa gargaaru. Garuu itti aanee kan jiru baay'ina sodaachisaa. Seera Waaqayyoo qabaachuu keetiin ofiin jecha seericha cabsuu keetiin ammoo maqaa Waaqayyoon salphifta kan jiru. Maqaa Waaqayyoo salphifta kan jiru. Akkuma caafamee jiru sababii keessaniif maqaa Waaqayyoo warra saba Waaqayyoon ta'in gidduutti hin arrabsama. Maqaa Waaqayyoo arrabsama. Ani baay'een gadda. Sababii ani seera Waaqayyoo arraba kootiin lallabaa garuu ammoo gochaa kootiin seera Waaqayyoo raawwachuu dadhabeef maqaa Waaqayyoo arrabsama jechuudha. Macaafni Maatewos yeroo nuti waamamne Yesuus Maatewos boqonnaa 5 keessatti lakkoofsa 16 kaayyoo waamamuu keenya Yesuus gaafa ibse Maatewos 5:16 namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraa ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota irratti taa'uuf jedhee. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessaniif ulfina kennaniif. Amma garuu kiristaanni amma ibsamaa jiru kun garuu kiristaanni akka koo kun garuu afaaniin hin lallaba hojiin isaa garuu kan biraadha. Kan barbaadamu garuu sababii kanaaf sababiin afaaniin lallabaa hojii isaatiin hin lallabneef maqaa Waaqayyoo arrabsama jechuudha. Faallaa waamichaa jechuudha. Waaqayyoo garuu kan inni waameef maaliif? Hojii gaarii argisiisuudhaan namoonni ulfina Waaqayyoo akka lallabaniif. Waaqayyoon haa gargaaru yaa obboloota. Phexros irraa boqonnaa 2 keessatti Phexros akkas jedha lakkoofsa 15. Waaqayyo waan qajeelaa hojjechuu keessaniin namoota warra qalbii malee wallaalummaadhaan dubbatan akkasii afaan qabachiiftanii barbaada. Waan qajeelaa hojjechuu keessaniin namoota warra wallaalummaadhaan dubbatan afaan qabachiistu. Argitanii? Garuu kiristaanni amma ibsaa jiru kun maanni waan qajeelaa dubbataa hojiin isaa garuu hin jiru. Kanaaf maqaa Waaqayyoo salphisa jechuudha. Argitanii? Gan barbaadame immoo garuu maanni waan qajeelaa hojjechaa garuu ammoo maqaa Waaqayyootiif ulfina kennu jechuudha. Wanti barbaadame isa kana jechuudha. Argitanii? Waaqayyoon haa gargaaru. Ergaa kana wajjin wal fakkaatu Faarsaa Daawit 50 yoo ilaalle Faarsaa Daawit 50 yoo ilaalle akkas jedha. Faarsaa Daawit 50 akkas jedha. Lakkoofsa 16 jalqabuma akka inni jedhee jalqabu ilaala. Isa jal'aadhaan garuu Waaqayyo jedha. Isa jal'aadhaan garuu Waaqayyo eenyu jal'aan kun kan jedhuuf itti fufnee ilaalla. Isa jal'aadhaan garuu Waaqayyo ati maalummaa keetti seera tokkoon himtaa kakuu koos maaliif maqaa dhooftan jedha. Isa jal'aa kan jedhame kun nama seera Waaqayyoo beekudha. Nama kakuu Waaqayyoo beeku miti.
seera tokko tokkoon isa kam himta jechaa jira waan ta'eef nama lallabudha. Nama seera waaqayyoo lallabu. Waaqayyo garuu jal'aa jechaa ni jira. Maaliif waaqayyo jal'aa jedheen itti fufee jira? Itti fufee ati adaba jibbiteetta dubbii koof duubatti gatte. Hattuu yoo argite gammachuudhaan hojii isaa keessaa hin qabatta. Ejjitoota wajjin hidhatan taata. Afaan kee hamaa akka dubbatuuf gadi hin dhiifta. Arrabni kee gowwoomsaa tarree hin galcha. Ati garteessee obboleessa kee irratti hin dubbatta. Sobaan maqaa haadhoo kee hin balleessita. Ati kana gooteetta. Ani immoo calluman jedhe. Kanaaf ati akkuma ofii kee na seete. Amma garuu ani sinifadhaa waan ati gootes ija keetti nan argisiisaa jedha. Waanuma wal fakkaatuuf. Asitti garuu waaqayyo waan adda godhu ani garuu hojii. Ani calluman jedhe ati garuu ani callisnaa akkuma kee na seete jedha. Akkuma kee na seete. Waaqayyo callisee itti fufa isinitti hin fakkaatin. Haga dhumaatti hin callisu waaqayyo. Guyyaan inni itti hojii keenyaaf deebii nuuf kennu, firdii nutti kennu hin dhufa jechuudha. Garuu har'a waaqayyo akeekkachiisa nuuf kennaa jira. Argitanii obboloota. Waldaan waaqayyoo dhugumadhaa ulaagaan isheen ittiin beekamtu abboommii waaqayyooti. Mul'ata boqonnaan 12 lakkoofsi 17. Mul'anni boqonnaan 14 lakkoofsi 12. Mul'anni boqonnaan 22 lakkoofsi 14. Ulaagaa waldaa waaqayyoo ittiin beekamtu abboommii waaqayyoo eeguu isheetiin akka ta'e macaafni qulqulluu ragaa nuuf ba'a. Garuu haa ta'uyyuu malee macaafni qulqulluu kun abboommii beekuu hin jedhu. Beekuun barbaachisaadha. Garuu beekuun qofti gahaa miti. Indoom beekanii hojiitti hiikuu baannaan firdii caaluuf nama qopheessa. Argitanii har'a warri abboommii waaqayyoo beekna. Warri abboommii waaqayyoo nu bira jira jennu hagam abboommii waaqayyoof amanamne. Hagam kakuu waaqayyoof amanamne. Beektuu warri Yesus fannisan barsiisota seeraa fi fariisota turan. Kiristoos isaaniif wayyoo jechaa ture. Sababni isaa hojii amma argaa jirru kanaa hojii wal fakkaataa kan isaan hojjetan. Maatewos boqonnaa 23 ilaaluu dandeenya. Maatewos boqonnaa 23 Yesus akkas jedha. Ergasii Yesus tuuta achi jiranii lakkoofsa 1. Bartoota isaattis dubbate barsiisonni seeraa fariisonnis iddoo Musee bu'anii barsiisu. Waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa. Eegaas garuu hojii isaanii duukaa hin bu'ina. Isaaniin dubbatu malee isa dubbatan hojiidhaan hin raawwatan. Isaan ba'aa ulfaata hidhanii gatiitti namoota irra hin kaa'u. Ofii isaaniitti garuu qubuma isaanii iyyuu ittiin buusan. Fariisonni bara keenya warri dhugaa fannisuuf jiran warri Kiristoosiin fannisan eeyusaanii nama kan biraa yoo osoo hin taane warra seera waaqayyoo beekan garuu ammoo isa beekan kana hojiitti kan hin hiikne. Kan Kiristoosiin arrabsiisan maqaa waaqayyoo kan arrabsiisan. Waaqayyoo ani calluman jedhee ati garuu ani callisnaan akkuma kee na seete jedha. Akkasitti immoo nafu jechaa jira jechuudha. Waaqayyo nu haa oolchu. Yaa obboloota ani ergaa kana keessatti hedduu keessumaa Roomee boqonnaa 2 keessatti jechi barreeffame sun hedduu na gaddisiise. Waaqayyo Phaawulos lakkoofsa 23 seera waaqayyoo qabaachuu keetiin of hin jajja seericha cabsuu keetiin immoo maqaa waaqayyoon salphifta. Akkuma caafamee jiru sababii keessaniif maqaa waaqayyoo warra saba waaqayyoon ta'in gidduutti nan rabsama. Maqaa waaqayyoon arrabsama. Sababii nuti seera waaqayyoo isa beeknu gara hojiitti hiikudha. Isa lallabnu isa barsiisnu afaan qofaan waaqayyoo nama akkasii akka hin taane nu gargaaru. Baala qofaan maqaa qofaan namoota jiraatan akka hin taane waaqayyo nu gargaaru. Kiristaana dhugaa akkanis ta'an. Keessumaa warri seerri waaqayyoo nu bira jira abboommii waaqayyoo nutu qaba warri hin jennu seera waaqayyoo isa beeknu isa namootas barsiisnu namoonni warri kaanis utuu qabaatan isa jaallannu ofii keenya hojiitiin hiiknee eebba achi keessatti argamu erga qabaanne booddee namoota yoo barsiifne eebba ta'uu danda'a jechuudha. Haga kana hin taanetti garuu maqaa waaqayyoo salphisuu irra darbee eebba tokkollee qabaachuu hin dandeenya. Waaqayyo dubbii kana nuuf haa eebbisu warra eebbifaman haa godhu.